Yoya, akkam jirtu ammallee yoya nagaan isin ifatoo jenneerra akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun mana keessan teessanii sodaa tokko malee kaardiituun baasiin odeeffannoo fayyaa kan ittiin argattan ittiin yaalamtan irraa barattan YouTube channelii keessan YouTube channelii Dr. Naafi Argeetoo Ofishaadha baga nagaan dhuftan isin jenna namoonni haaraan dhuftan yoo jiraattan ammallee subscribe gochuudhaan maamila ta'a. Ega kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa irraa keessatti waan guddaa tokko jin ilaalla. Maaliif namoonni specifically gaaffii kana waan gaafataniif. Gaaffii kana kan gaafatu lakkoofsan qabu namni keenya jechuudha. Dhiira qofa miti dhalaallee ni ilaallata. Maaliif namni hundumtuu hiriyaa qabaachuu danda'a, jaalallee qabaachuu danda'a, kan heerumee jiru jira. Gara fuulduraatti immoo kan itti deemu jira. Taateen kun abbaa manaa qofa yookiin haadha manaa yookiin immoo dhiira qofa kan ilaallatu osoo hin ta'in dubartoota illee ilaallata waan ta'eef yoo abbaa manaa keessatti illee itti himuu dandeessu jechuudha. Maaliif yeroo baay'ee I don't know keessumaa yeroo ammaa kana dargaggoonni keenya baay'een isaanii hedduun isaanii jechuu dandeessu sababa garaagaraadhaan kan ka'e qoricha garaagaraa fayyadamu. Qaama isaanii guddisna jedhu qaamni koo jabaatee naaf akka jedhanii qaama saalaa isaanii jechuudha. Yookiin immoo dafeen dhangalaasa jedhanii kan rakkatan kan yaaddaan kan gaaffii nu gaafatan lakkoofsan qaban. Egaa kanaan dura viidiyoo hojjedheera viidiyoo koo deemtanii ilaaluu dandeessu. Bal'inaan kaasee dubbadheera garuu specifically irra waan irratti focus godhu furmaanni dafanii dhangalaasuu yookiin furmaanni qaamni saalaa ka'uu dhiisuu keessaa inni tokko physical exercise sochii qaamaa gochuudha inni dubbadhe yeroo baay'ee. Psychologically rakkoo xiinsammuu ta'uu danda'a, rakkoo hawaasummaa ta'uu danda'a. Physical inactivity yookiin immoo sochii qaama gochuu dhiisuu danda'a. Rakkoo fayyaa kan biraas meedikaalaas ta'uu danda'a jedhee kaasan ture. Har'a kan laallu maal naa jedhe ijoollee sochii qaamaa jettooti sochii qaamaa akkamii hojjennaa? Annee mana jiimii gallee dhagaa kaasuudha yookiin immoo boksiidha moo maalidha jettanii kan nu gaafattan jirtu. Keessattuu guyyaa irraa kan laallu sochiiwwan qaamaa specifically kan qaama saala jabeessuudhaaf yookiin immoo dafanii dhangalaasuu hir'isuudhaaf hojjetaman ilaalla jechuudha. Sochiin qaamaa kuni sochii qaamaa maashaa fakkeenyaaf namni tokko qaama ispoortii yeroo hojjetu maashaan isaa yookiin immoo xuunchaan isaa baay'ee guddata miti jabaata mul'ata bakka paakii torba baasee akkuma kan koo kana jechuudha akkuma argitan maal jechuu barbaadanii akkuma kana maashaan naannoo qaama saalaa jiran pelvic floor muscles kan jedhaman jiru. Pelvic floor muscles jechuun akkuma argitan suuraa irraa muscle kun immoo maashaawwan kunniin maashaawwan tokkoffaa sagaraa keenya funcaan keenyaa fi naannoo qaama saalaa keenya to'atanidha. Maashaan kun yoo jabaatanii tokkoffaa especially rakkoon funcaan qabachuu dadhabu jiraachuu danda'a nama mudachuu danda'a gara fuulduraatti. Rakkoo namoonni rakkoo piroosteetii sarjariin godhameeffaa isaaniifis baay'ee gargaara jabeessuudhaaf dubartootaaf illee gargaara garuu qaama saalaas jabeessuu irratti yookiin immoo rakkoo dafanii dhangalaasuu qaama saalaa hir'isuu fi qaamni saalaa jabaatee akka ka'u gochuu keessattis immoo gahee guddaa qabu. Maaliif maashaan kun waan jabaatuuf jechuudha. Kanaaf sochiiwwan qaamaa kana ilaalla. Sochiiwwan qaamaa kunniin sochiiwwan qaamaa torbadha. Sagandee 45 hojjetama waliin ilaalla. Sochiin qaamaa egaa qaama keenya sana dhiigaa qaama keenyaa to'achuu keessatti gahee guddaa qaba. Waan baay'ee nu baraara waan ta'eef sochii qaama paartimentii akkamiin immoo akka hojjettan mana keessatti hojjettu mana jiimii dhaquun barbaachisu. Mana keetti kinii waa lafa fattee lafa gogaa irrattis ta'uu danda'a firaashii keessattis hojjechuu dandeessa. Manuma keessatti yookiin naannoo mana keetti hojjechuu dandeessa jechuudha. Mee kana waliin ilaallu. Jalqaba irratti akkuma isinitti maashaa kana kan jabeessu maashaawwan naannoo kana kan jabeessanii sochii qaama jalqabaa kana waliin ilaallu. Sagandee 45 fa'aa sochiin qaamaa inni jalqabaa akkuma argitan ilaalaa jirtu jilbeenfatee haala kana akkuma argaa jirtan. Sochii qaamaa yeroo jennu garuu baay'een keenya sanafiidha baay'ee sinfinnaa jabaa ta'e qabna akkuma argitan. Sochiin qaama tokkoffaa dhumeera isa booda sekondii 10 boqottu akkuma jenne sekondii 10 erga boqottanii booda gara sochii qaama lammaffaatti ce'u. Kanas dugdaan ciistu luka tokko jilba isaatti cabsitanii luka tokko ol kaastu jechuudha akkas diriirsitanii akkuma argaa jirtan kana. Maashaawwan naannoo hudduu jiran naannoo munnee fi naannoo qaama saalaa jiran baay'ee jabaatu jechuudha yeroo kana. Sure.
Secondii 45 secondii stopwatch qabatanii hojjettu jechuudha. Sure. Banadhaati hojjedhaa. YouTube kana banadhaati yeroo hojjettanii akkuma isinitti hime mana keessanitti banattanii download godhattanii erga ilaaltanii booda salphaadha baay'ee ilaaltanii qabachuus hin dandeessu. Amma kan lammaffaaf inni irraa mammoo kan sadaffaa secondii 10 itti fuuna. Secondii 10 booda erga boqottanii booda sadaffaa akkuma argitanii hin jijjiirtu jechuudha. Luka isaa wal jijjiirtanii jirtu. Luka mirgaadhaan jilbee ol kaasaa jirtan immoo luka bitaa darbitu jechuudha. Baay'ee sochii qaamaa jabaadha baay'ee. Namni kamiyyuu mana jiimii deemuun barbaachisu mana isaatti hojjechuu danda'a jechuudha. Maashaan sun maashaa akkamii akka ta'e yoo barbaadan immoo fakkeenyaaf utuu funcaa funcooftanii gidduutti namni wayii isinitti dhufee funcaa sana addaa yoo kuttan akkamidha? Isti addaa yeroo kuttanii maashaa jabaatu sana jechuudha. Maashaa funcaa addaan kuttan. Secondii 10 erga boqottanii booda immoo amma immoo dugdaan ciistanii jilba keessa lama cabsitanii dhaabdanii jechuudha. Ol kaatanii deebi'uudhaan. Kunis secondii 45 fi kun baay'ee gaariidha baay'ee. Mana keessanitti ganama kaasanii galgala gaafa raftan hojii noola ganama bariin ka'u miti galgala gaafa galtan hojjechuu dandeessu. Dhiirri immoo siree irratti jabaatu qaba baay'ee. Nama nutti kolfiisina. Okay, secondii 10 rest time erga fudhattanii booda baay'ee coaching barbaadu viidiyoo kana ilaaltanii steppii masaa eeguudhaan jechuudha malee coaching baay'ee barbaadu. Log marsaan ta'uun luka tokko ciistanii dugdaan ciistanii diriirfattanii ol kaatanii luka tokko luka keessa nammachuu jechuudha. Sun hojjetee sitti agarsiisa gaarii ture garuu moo sinii gala dheemanni. Good. Secondii 45. Asa mukaina. Okay, great. Secondii 10 ammoo erga boqottanii booda marsaa ta'ammoo jijjiiramaa jira waan biraa miti. Jijjiirameeti. Jijjiirtanii gootu. Secondiidhaan qabattu waan ta'eef secondii isaa 45 qabattu yeroo keenya wajjin deemuudhaaf tokkoon nuuf actually rakkoon hin jiru. Kun exercise jaafaati. Kadhumaa tafaa torbaffaan kam akka ta'e immoo ilaalla jechuudha. Great. Okay. Kadhumaa maal fakkaata kan jedhu akkuma argitan ilaala. Jabaa fakkaachuun hundaa garuu erga boqottanii booda secondii tokko akkuma argaa jirtan ilaala. Baay'een jiru yaala jalqaba irratti dadhabbii namatti dhagahamuu danda'a garuu gaafa itti baraa deemamu barama wanti baramee hin jiru. Wajjin jirtu? Akkasii yoo ta'e gaariidha. Baay'ee gaariidha. Tun dadhabina jechuu qabdu secondii 45. Thank you so much.
Kanaaf kabajamtoota hordoftoota keenya sochiiwwan qaamaa kana regularly torbeetti yeroo shanfaatu hojjettanii sadii faafus yoo hojjettanii baay'ee gaariidha baay'ee gaarii isin jabeessa. Kanaaf kunis akka furmaataatti ka'uu dandeenya waan ta'eef dargaggoonni keessattuu umurii 15 kaasanii 35 40 gidduu kan jirtan namni kamiyyuu hojjechuu danda'a waan ta'eef hojjechuu dandeessu. Kana fakkaataa galatoomaa isin jennaa turtanii waan hordoftaniif fayyaa dhabina.